Mucaan kutaa arge kun saarii isiin daawwattee warra gootiin maxaara jirti. Saaraan obbaa inni maxaara bukkeedha. Achi dhattee warri koo isin kicuufatti dhaggeeffadha. Warri koo dhamaatee dhattee kaatee deebitee dhumnaan gurbaan warratti daawwallaa warri moonaa daawwattee jaarsi kiyya lakkoofsa keen qabu mucaan immoo akkas deekkanaa jirti. Jaarsa kiyyaan biraan bakka makiinaan hin dhaabanne tasbi makiinaa dhaabee isii fuudhee achirraa makiinaa keessa keenya hin galu tuuti jettu makiinaa keessa geenye fuunee galle amma wanaan eegaa jirra wallahi dubbisi kana fakkaataa isa kaan immoo atiyyuu argiteetta reediin as taa'e kana dhufe immoo fataa jira beekta reediin suma dhuguma wallahi naaraa jira sana booddee sumaan maa reedii fataan dubbistuu jennaan fataa xaareera naan jedhe lamanatti guutti kaleessa yeroo silaa fi sigaara tokko dawwalee fi ergasii cuftee narraa kaasti narraa kaasuu diddeenaan yaa reedii akkasii biti dubbeenye mucaan namaan nuun asoftu meetti ilaali naan jedhu inni iyyuu erga kuma kiti erga siqee maal jedhee iyyitee maal wareertee naan haa dubbiin akkas taateetti jedhee rifate jechuudha. Namni hubataa jiru akkuma teette mucaan kun fatiyaan amma keessa baate malee ergasuma noormaalii miti akka gotti akka kadha. Gaafuma koloroksii dhudhu maraati. Gaafuma koloroksii dhudhuyyuu kaasee waldaa suma dhuguma rabbi mi'a atumti meerii dubbatti deebiiti haasaa siisuu yaasota si dhaabdee oo isin barbaadetti si dhaabdee kaatee karaarratti. Ana jechuudha sin barbaadetti na dhaabdee kaatee asli. Deemtee nan sigii cufee kana jedhu hin jirtu. An fatiyaa ilaaluun koo bachuun koo jechuudha. Turee jira aksi immoo meemee waan adda argitee fi waan ergasiimee wal bira qabeeti namni noormaal akkamii. Kanaaf rakkoo teenshinii qabdi mucaan kun teenshinii isin miidhamee jira rakkoo mataa qabdi asli ammas wanna ni moositti himu wanni na gaddisiisee imimmaan na boossee lakkoofsaa wajjin dhiyeessuu nan danda'a jechuudha. Waatsaappii si kaleessa seene beektaa waan addaa hoo ilaaluudha. والله هاتي فوق قبل يجي دبرتي تاع سيقول بك هاتي كده تربي سي اجيسو ما قالوا برتو ثانياتي اكجرو واتساب يلا لكو سيميك نغدي سيقول ما قالوا ناتي نمني ما قاو في يغتا مالك تعالان يعني ركوم مچا كان مالي جري مالي بتسيني لا ركو سيمال لا كانوا لا كما سيرغن كما لكي نولاني ميمي اكاسي تيو تسينجرني warri kaanis reedii beekanusi reedii wanni kun meemee dhaqaatti dhalaalaa nu taati jekeenyaan jechuu moo bakka haati keedhatte rabbi si haa geessu maqaan nu haatti jedhanii cusuma si kaleessa liibii waraabdu si kanaa tuttu sanayyi akkas jedhanii. Anamma gilee fi waataatu namni na gaafata beekta gadda gaafa nasraan deemtu gilee fi laayibiraa boottu osoo laayibiin argin namni keessan dhufee na gaafata kaleessa akkasii galee. Anamma kaleessa wallahi mucayyoo wayi biyya London kana na gaafatte ani waan isii kunna galuu dide amma akkanatti mee maal fitti fakkaatan an jette akkanatti fakkaatutti akkanatti fakkaatutti amma nama dhufee bootti maal jetti sigaaraa koona jalaa fuudhee amma akkanatti fakkaatutti ani maal jedheen beekta mucayyoon tuni nama isii taquxaxxu nama loluu obboleessan gafa wayii jaarsa wayii nama firaa ka fuula gurraatti itti godhatini tumu wayii dhabdee akkana godhatinatti fakkaataa jedhan jechuudha nama kanatti maaliif na birallee hima dhufti bakka intala kophaa jiraattu feesbuuk irra bahuu baratte koomentii kana baratte waan jedhu wayiitu natti mul'ate beekta fagootti jechuudha ana rabbi naa yaada naa bilbilaa jiru suma ammaa yaaduma naa bilbilaa turan. Himullisina birata sanina sena mudio hijira qoyga mudio hijira namni kenya karaatti si gorsu way himullisina birata sanina sena makam felina mala tanure ammalan ta ma fakenya masulman fata ana ko farra romaundar musuma nadi ba mal himullisina argitani me mal ko yartu ya biya amma akitawu qabu fatiya waluman baran beeta warri Facebook irra nulle gaafumesiin kororoksii dhuudu waluman baran anamma sanduran beeku ati yoo sandura beeyten beeku anisin beeku bo nu hundi keenna warri Facebook TikTok YouTube fayyadamnu gidema tokko uf nu barsiifte fatiyaan kororoksii dhuude kanaaf gammachuun isillee nu ila wajjin qoodamna hin gammannaaf rakkoo isillee waliin rakkan gaddi isii gadda kenna gammachuun isii gammachuu kenna kamuu waara qofaa miti ka warra online irratti yeroo tokko isii fayyadameeti isini galee amma mootu an amma akka kiyyatti hin mul'ifne hin waamne achi taa'aa turte ufitti qabee haasayaa osoo an jiru dhuftee na bira teette ka jechuun mootu nama dhukkubsatu
kadhannaanu kaan jirtu anamma isii isinitti mul'isuu barbaadee miti kun oolee deemtu isinii galee amma nuti mul'isuu barbaadne anamma akka asiriititti mul'isuu barbaadee miti alaa kulli haal mul'ifne mul'isuu baanne fatiyaan isima tana isima argitan kana intaloon duraan gidee feete nagaya gidee feete irra garagala gidee feete hin bootti namoonni baay'een itti siqaa gorsaa jettan amma kaleef arra irra dhaye malee mucayyoon tuni feesbuuk irratti gidee boottu gidee waan feete jettu yoo ati keessan dhayxee itti haasoftu nama nagayaa miskiina kanatti taati an amala isii wallaalee jechuudha miskiina kana waan ati jetteen hunda ishii jettee sirraa fudhatti yoo ati biraa deemte duruu tiktookii dhuftee bootti duruu feesbuuka dhuftee bootti wanni godhan hin jiru isinii galee kanaaf fayyaa hin qabdu isinii galee rabbiin fayyaa isii irraa fudhate fayyaa itti haa deebisu intalli durbaa takka jaalattee jara keenya halkanii guyyaan boottu jaalattee halkanii guyyaa akkana godha nu gaafsan utisine waan isi ilaalle bakka tu rakkina qabdi dhuguma mu'aadin jaalatte minaamin tun dhiira barbaadde malee feemasii ta'ullee fi miti waan jedhuuf barsiisullee miti waan jedhu dhiifne hin turre siinee dhufne ka sagantaan booyichaa sun kororoksii dhugutti ture gaaf isin kororoksii dhugutti turellee gurbama kanatu halkanii guyyaa waliin deeme yeroo duraati namni feesbuuka gubbatti namni kumni saddeellaale isaa miti sababa isin kororoksii dhugde maa dagattan mee feesbuuka nama yoo akkana warra biyyoota alaa kanniin faranjoota kan araboota malee kuwwan OMN irraa malee namni kumni kuranii feesbuuka isaati irratti miti ka isii ilaala iskiriinshuutii jiraa gaamma hin jiru feesbuuka akkaawuntii nama dhuunfaatti irratti sanuu ka Oromoo irratti sanuu ka ijoollee biyya Arabaati irratti sanuu nama barumsa gahaa hin qabne miskiina irratti namni kumni kuran nama laalu OMN irrattu nama muraasa namni kumni kuran laala namoota gurguddoo warra akka Jowaar warra akka Caaluu Rabbee biyyoon itti haasa'atu rakkata akkasiiti malee namu arge namni laalu namu kuma sadi afurii laala nama kaawwan isinii galee sababaa san isan wajjiin dooraa ture. Wanni sun hundi adeemsa keessa har'a geenne isinii galee mucaan tun guyyaa lama oolte guyyaa sadaffaa bootti guyyaa lama oolte hin bootti guyyaa lama oolte hin bootti nuti hin abaarra hin arrabsina ajandaadha jenna ajandaan imimmaanii ka isii kun hin dhumu osoo jennu amma sadarkaa kuno burcuqqoo nyaatu sadarkaa huccuu baafatu sadarkaa karaa gubbaa ta'anii sigaaraa harkisu sadarkaa manaa miila qullaa baduutirra geette jechuun intalli tun osomaa nuti ajandaadha jennee abaarru isinii galee hagana nu himiti isii miti nu huyyuu maraataa taane jechuun warri isii hordofu warri isii arrabsu warri itti kolfu warri maal jennu dhukkubsataa isiin geenne taane jechuun maaliif namni tokko yoo wannoo ta'e yaadan beekuu qaba isinii galee
waan kana isinii galee Asirratti kanaaf amma alhal gara carraa isa dhuma carraan amma jiru intalli gaafa korreksii dhuydu sanillee jaalalaafi miti gaafa dheengadda boottullee booyicha gara nyaatte haadhummaa qofaa miti ta'ufiitifuu rakkoo qabdi gara kaaniin ta haadhaa itti jira gara kaaniin ka jaalalaa sababa wanni hundi sababa haa godhatu malee የሆነ ችግር አለው ማለት ነው ረኮ ወይ ቀብዲ የቹ ረኮ ዱንፋ ቀብዲ ከናፈም ወልአንሰ በርባዲ ወልአንሰ ሰን ሞቱ ወልአኑ ራፊ ከራን ሲን እቲ ወልአነን ባዬ ሃርዲ ተይረ ሲኒ ገለ ባዬ ኡልፋተራ ቶኮፋ ሙጫዮንቱን ሃረትያ ያራዳ ጀተቲን ፋይሊ ኡፊ ጩፍተ ጅርት ለማንፋ ወረቃ ብየ ከነ ነምኒ ጅሩ ሂምቤካ waraqaa koronaa tokko yoon qabaanne talaalli koronaa tokko yoon qabaanne mana yaalaa dhaquun waajjira mootummaa garagaraa dhaquun hin danda'amu haala sansanii wajjin karaan isiin ittiin wal'aanan baay'ee xaxaadha sad hin qabdu shanaffaa mana hin qabdu ilmoon tun intala dubartiiti intala haadha hin qabne haati isa duraan gorsitu irraa duute abbaan irraa du'e obboleettii isiin agarree obboleettii qaawii jarman kanaa qabdi jedhanii subhanallahi wa rabbina kan isi gore moji karan isi hundu ba ya rakisa ta yare sini galam so kanaf amma hallin jiru to kofa hundum tu akata amanti ke zanitin kanama fayisu rabbi kanama rukusu rabbi kadafi abaru isa warri wagga kana gutu isi abara turtan obbolewan ki ya rabbi sini hadisu analle rabbina hadis wallahi guyya baay'ee intalon tun beekan uf maraachiti jedhatu akka dhuunfattille rabbina hadis anama gaafa hadisi dhukumu haga isin boottu haga mubarakayyu dubbachuu dide dhumarra dhufe haati dhugaa dhukkubsachuu isif mubarakin ana kan amma namni homalaaftu na seetan isif mubarakin amanuu dide namni abdii wallahi abdii geetaachoo akka mana yaalaa dhaqee viidiyoo sawwaraa buka godhe ana abdii geetaachoo gaafadha isini galee video ega abdiin geetaachoo waraabe kuno haati isii tana dhugaadha hin dhukkuba mana yaala jirti naan jedhe isii fidee affeere jechuu imimmaan isii homanatti hin fakkaanne ka mubaarak homanatti hin fakkaanne anama mubaarak yoo dhufeetiniin ebaloo dhukkubsata jedhu homanatti hin fakkaatu because nama mataa miilli dhukkubullee isa fida nama garaan ciinullee isa fida jaarsaaf jaartii walloonillee isa fida wanni inni finne hin jiru waan ta'eef hin amanu isinii galee anamma akka mataa kiyyaatti dhugaadha nama irraa hirrifadha nama hin gargaara namuma xiqqoo dhukkubsateen fidu nama dhugaan dhukkubsatee du'e fa'aarraa dubbadha isinii galee kanaafi asirratti asli ifama asaa keen addaan kutaa namoonni beekamtii argachuufi jedhu atis beektaa isin beeka namni beekamtii argachuu barbaade yookiin yuutuubiitiin dalagachuufi yookiin waa wayii fayyadamuu miti mucaan kun takkaa isiidhaa doolaara wayii yuutuubii irraa baafate yookiin immoo birrii doolaara maal waa'ee yuutuubii faayidaa isaas gaafattetti takka fayyadamtee beektettee immoo yaaddaata argiteetta inna dhibu kana abrii qabaa miti doolaara 220 wayii yeroo tokko ka fudhattee ilaalaa biyyaala dhageessanii waggaa tokko guutuu boottee waggaa tokko doolaara 200 nama miti ji'a tokko fudhattee hojjetattee fayyaa qabdi birrii 5,000 6,000 argatti kanaafi beekamtiidhaa fi maali ayibalaam waan akkana jedhamu hin jiru galatoomaa ulfaadha keessumaa illee tuubeera xumurii gabaabaa si barbaachisa. Ingolida wallahi si fuudhu natti heerumta jaalala kee karraan koromsii yoo waan tokko fa'aa waan eegatte. xumurii bakka. Innaa waan akka saniiti alaa kulli haal anama maal isiniin jechuu barbaade nu hundi keenya waliin maraataa taane isinii galee kanaaf obboleewwan kiyya karaan isii ittiin yaalanillee baay'ee ulfaatadha. Soo amma wanti godhuu qabnu waan dandeenyuun akkaataa danda'ameen haala nu danda'ameen viidiyoo kana sheer walii godhaatiniin guruppiin kale ijaarame jira lakkoofsa mubaarak qabdu. lakkoofsa isii yoo mubaarak hin bira jira qabdu kanaaf waan dandeettaniin waa karaa isiin itti yaalamtu waan itti yaalamtu irratti hojjadhaa fi isinin jechuu barbaada waan dandeettaniin bira dhaabbadha jechuu barbaade tumaani rabbi haa laaffisu rabbi isillee haa fayyisu anomaa gochuuf hin danda'u an akka kiyyatti rakkoma isii kana isinitti himuudha baxaam taataaf finaalech